Akkam jirtu nagaa keessanii? Egaa akkuma beekamu viidiyoo kana like gochuudhaan YouTube kana immoo subscribe gochuudhaan eegaluun dagatina. Har'a yaada ajaa'ibaa hundumti keenya ittiin keessatti of ilaallu akkasuma immoo ittiin of jijjiirru isinii qabanneerra. Yaadni kunis yaadni madda jalqaba qabeenya hundaati. Milkaa'ina hundaaf yaadni bu'aa qaama hundaati. Argannoo fi kalaqa gurguddaa hundaaf galma gahiinsa hundaaf yaadni isa ijoodha. Kan kana dubbates Cloud M Braston nama jedhamudha. Egaa yaadni kun yaada dhugaati. Hayyuun dubbachuun yookaan namni biraas waa'ee kanaa nutti himuun barbaachisaa miti. Carraan ati sooressa ta'uuf qabdu karaan adda ta'e carraa amma keessa jirtu caalaa homtuu ta'e hin beeku. Yeroo kanatti namoonni yeroo kamiyyuu caalaa industirii adda addaa keessatti daldala hedduu jalqabuu isaanii beekumsi odeeffannoo fi teekinooloojiin dabalataa oomishaalee fi tajaajiloota namoonni barbaadaniif kafaltii kafaluuf fedhii qaban hedduu uumamaa jiru. Egaa kun hundi isaanii yeroo kanatti ofirratti akka hojjettuuf yaada biizinasii adda addaa hojjechuu akka qabaattuuf kan nu gargaarudha. Egaa bara 19tti Ameerikaa keessatti miiliyoonarota jiran keessaa 5,000 qofa turan. Kunis waggoota muraasa keessatti guddina dinagdee booda bara 1980tti Ameerikaa keessatti miiliyoonarota miliyoona 1 ol akka ta'e ni himama. Bara 2015 keessa miiliyoonarota Ameerikaa keessa jiran keessaa miliyoona 10 fi biliyoonarota 1,820 akka ta'anidha. Kunis yeroodhaa gara yerootti miiliyoonaronni ofii biliyoonaronni Ameerikaa keessa jiran hagam akka baay'atanidha. Egaa ragaan kun ani isaanii qofa osoo hin ta'in biyya keenya Itoophiyaa keessatti isa dhumne namoonni akkuma jireenyi qaalaa deemu akkasuma of feeyyisaa waan deemaniif hedduun isaanii miiliyoonaronni immoo gara biliyoonarota guddachaa jiru. Egaa isaan kun hundi isaanii Ameerikaa keessatti qorannoo taasifameen isaan kan eegalan homaa malee kan jalqaban yoo ta'u umrii isaanii tokkoon maallaqa isaanii hunda kan argatan ta'uun ibsameera. Kana jechuun maallaqa maatirraa dhaalan osoo hin taane keessa isaaniitti amanuuf hojjechuudhaan milkaa'ina qorannoon kun agarsiisa. Egaa qorannoo kanarraa akka hubachuuf yaadnutti atis akkasuma ni dandeessa. Humna keessa keetii baasii itti fayyadami. Seerri quunnamtii yeroo hunda haala hunda keessatti nama hundaaf ni hojjeta. Seerri kun addunyaa alaa kee gara alaatti ba'ee akka calaqqisiisuuf addunyaa keessoo kee akka ta'u dubbata. Wanti hundi keessaa gara alaatti socho'a. Hanga waan hojjettu kamiyyuu keessodhaan raawwatutti alaawaan tokko galmaan ga'uun hin dandeessu. Alaan dureessa ta'uuf keessodhaan akka nama sooressaatti yaaduu qabda. Karaan biraa hin jiru. Hiyyeessi akka hiyyeessatti yaada. Ati garuu hiyyeessa taatee osoo jirtu illee yoo amma yaada dureessa ta'uu qabaatte keessoo keetitti amani. Isaafis isa amantaa kee karooraaf sagantaadhaan hojjedhu. Qorannoo waggoota muraasa dura mata duree miiliyoonarota 100 jedhuun xumurame irratti barreessitoonni kun bara hojii kee guutuu ji'atti birrii 100 qofa osoo qusattee isa sana immoo invest osoo goote fi dhala wal makaadhaan akka guddattu osoo eeyyamte yeroo sanatti yookaan miliyoona 1 akka ta'u yeroo sanatti jechuun bara itti xurataa baatu yookaan hojii kee dhiistutti yoo xiqqaate birrii miliyoona 1 akka qabaattu inni kunis soorama kee yookaan bara xurataa kee akka itti fayyadamtuuf kan si gargaarudha jedhan. Maaliif namni hundi kana hin godhu kan jedhu immoo gaafii isaanii ture. Egaa yaada kana irratti namoonni hedduun isaanii umrii xurataa isaanii keessatti nama kan eegan harka namaatti kan kufan ta'uu isaati. Egaa inni kun immoo xurataan yoo xiqqaate avreejiidhaan maallaqa muraasa qofa waan ta'eef jireenya kee haala barbaaddeen itti fayyadamuuf kan si hin geenyedha. Egaa namoonni baay'een umrii dullummaa isaanii keessatti waardiyaa hojii adda addaa keessattis gana gaddeebi'anii yookaan harka ijoollee isaanii kan eegan kanaaf mul'atu. Egaa yaada gadhee Tooni Roobins kitaaba isaa bara 2014 Money Masters The Game jedhu keessatti waan Einstein jedhe cimsee ibseera. Kombaawundiin humna uumamaa cufaa keessatti humna guddaa qabudha. Dureeyyii addunyaa 50 ta'an waliin gaafii fi deebii bal'aa erga taasisee booda Roobins namni kamiyyuu jechuun ni danda'ama. Xiqqaa irraa eegalee yeroo hunda qusachuu fi invest gochuudhaan dinqii dhala wal makaa fayyadamuu fi dhuma irratti abbaa qabeenyaa yoo hin taane yoo xiqqaate maallaqaan of danda'uu akka danda'u mirkaneesseera. Malli salphaan kun seenaa keessatti yeroo hundumaa nama hundaaf jechuun ni danda'ama. Hojjeteera. Siifis hojjechuu ni danda'a. Itti fayyadami. Egaa haga ammaatti waan dhaggeeffattaniif guddisnees hin gaafanne. Guddisnees hin galateeffanne. Hundumti keessan yaada keessanitti amanuudhaan sagantaaf karoora baasuudhaan maallaqa qabdan maallaqa ishee xiqqoo irraa invest gochuudhaan gara guddaatti guddachuu waan danda'amuuf
Akkuma miliyoonaroonni Ameerikaa keessatti dachaadhaan dabalaa deeman, isinis yaada miliyoonarotaa, yaada biliyoonarotaa qabaattan isa raawwachuu ni dandeessu. Waan nu faana taataniif yeroo gaarii qabaadhaa.